Dirqama nama si tume tumuu qabda, nama si ajjeesuu qabda, haloo baafachuu qabda. Mishlubbuu baasuu osoo hin taane haloo gumaa baafachuu jechuun kanuma. Namni gumaan baafane namummaan qabu. Yoo onnee dhaban somban nama xiixaa jette Oromooni. Ture maammin jettanii gaafachuun keessanillee hin oolu. Akka carraa ta'e rabbi galanne haa ga'u. Qabamnellee hidhamnellee baanellee jechuudha. Akkuma achii baheen amma gara san kutee waan san addaan isinii baasuu fi nafaana turaa haga dhumatti wanni sun maali jechuun keessan hin oolu. بعيد نجاب الرافي بعيد هذه لو سمحت. ما بكتب. ها؟ يا أخي أنت فجأوا ناس هنا الله المستعان. الله يسامحك لا فجعتني أنا. ما قال فجعتني ايش تفعل لحالك هنا؟ هذا تعال. مالك سورة الحادي سورة الشادي جن والله فكرت أنا شيطان. أنا اللي فجعت منك. ليش؟ فجعتني. أنت إيش تفعل من داخل هذه؟ إيش حق إيش هذه؟ لسانه حق الجن هذا. حق الجن؟ يعني أنت طبع الجن. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجمتوتا فردفتوتا دعوتوتا كينيو أكم نجا فيا كيسني جرتو سنين جنة نجا سنرام فنه. أنا ما ميرادو فين جرا. ما من قال لي جتون كيسني نقوله واحد نموذج ويا سدين تربة كنا قوتو إسنة تنتهي بنيجي تشودا هنوفنه وان نموذج واحد نموذج وان نموذج وان كان جده مندن دينه مجا كواي إسا الركفلات تنجرا harka dika waan ta'eef irraa kafaladhee jira akka inni na godheen ani sangoone iyyuu awwal silaa barbaadu itti jira fuudhee galuuniin oolu ani gama kiyyaan amma mana akkuma isin argitan asiin jira jechuudha. Maamme maaltu si ari'ee maal taatee maal rifattee mana san keessatti maal argitee jechuun keessaniin oolu. Ilmi namaa gaa wanni mudannoo wanni isa mudanne hin jiru waa hedduun nu mudate jireenya keenya keessatti. Waan achitti na mudate san waan mana san keessatti arge san kan walii ilaallu ta'a. Yeroo sanitti rifadheetiin biraa fiige waan ta'eef amma immoo kaanee bakka san dhaqnee maaltu mana san keessa akka jiru mana san dirqama to'achuun qaba akkatti dhiyeessee yookaan odoo isin argisiifne bira kutuun barbaadu. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya nafaana turaa isiniin jedha haga dhumatti. Kanaaf amma achitti deemuu jira. Nafaana tura. Maaliif yeroo sanitti ani mana san keessatti kaaya jedheetii yaadee ture. Nasraddiin jechuudha achitti dhiisee biraa deemuu fedhe. Sila awwaluu hordofu jira. Irraa kafaladhe irraa geeffadhe achumatti dhiisee biraa deemuu fedhe jechuudha. Kanaaf mana san keessatti wallahi baay'ee rifadhe akkuma argeen waan argisan mee isin argisiisa. Achitti deebine hanga dhumatti nafaana tura kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya. Maaliifi namni haloon baafanne namummaan qabu nattis aaruu maltanii natti dallanuu maltanii maaliif dirqama nama si tume tumuu qabda, nama si ajjeesuu qabda, haloo baafachuu qabda. Mishlubbuu baasuu osoo hin taane haloo gumaa baafachuu jechuun kanuma. Namni gumaan baafane namummaan qabu. Yoo onnee dhaban somban nama xiixaa jette Oromooni. Gama kiyyaan galatooma warroonni bilbiltanii gahee dhiisirraa kafalatte naan jettanis dhiisateen jira jechuudha. Irra booda awwaliin fuudhii galchi jedhanii itti hima. Silaa akka xawal waallee dhaaban qabdu takkaa gara kiyyan goru takkaa gara isaan goru garuma jidduumatee na lamaan deeme akka waliin nu dhaa jiru yuusa ka isaa salbaadha wal faamna. Dhimma yoo qabaate kallattiidhaan bakka maammeen jiru haa dhufu nan keessummeessa jechuudha. Abbaa fedhee nama keessummeessuu danda'u maammeen sodaan qabu jechuudha. Amma mee mana san keessa wallahi nama du'e nama jiru bas achitti waan darbin beeyne baay'ee rifadhe maal altu achi keessa jira garuu homaa waa'ee waan fakkaatan yoo nama du'ellee taate fuudhetiin awwaala jechuudha. Yoo nama du'ellee taate fuudhetiin awwaala. Abbaa fedhes yoo ta'e
waan fedhes yoo ta'e waliinuu kan laallu ta'a jechuudha kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya. Akkasan egaa waan keessa ture guyyaa sadeen kan erga gaafa saniiti waan na mudate isiniif hima. Eessa ture maammin jettanii gaafachuun keessanillee oolu. Akka carraa ta'e rabbi galanne haa ga'u qabamnellee hidhamnellee baanellee jechuudha. Akkuma achii baheen amma gara san kute waan san addaan isinii baasuu fi nafaana turaa haga dhumatti wanni sun maali jechuun keessan hin oolu. Manni sun kana kan irraa dheesse sun jechuudha. Kana rifachiise sun waan fedhe yoo jiraate irra jaayiza ta'eetiin deema. Shugutillee hin qaba waan ta'eef waan fedhes yoo ta'e addaan facaasa nafaana tura. Maaltu akkas keessa jiru waliinuu laalla nafaana tura. والله باشا حبشي جاي والله ما حين ما أفجع طاير بطومة أفجع أبوب هذا أطاير مطلع بعده خليه يجي والله جاي يا صديق وين تعال تهرب تعال ها تعال ليش تهرب تعال ليش تهرب ناس تعال لا ناس ولا جن انس تعال انس ايوه كان فجعت يا اخي تعال فجأة تعال كان ندور حمار ما عليك يعرف ارباح مريتي كيف انت؟ الحمد لله والله ما انا داري والله. لا تخاف ايش هذا طيب؟ انس تعال خالك لا تخاف كيف؟ الحمد لله كيف انت؟ متأكد؟ ان شاء الله. تعال اكثر من طريق. لا تخاف مالك كيف انت؟ الحمد لله مالك ايش تفعل داخل هذه؟ انا جالس انا هارب هارب انا ليش مالك؟ والله فجأتك. ايش يعني من داخل ما انا داري انا ولا ما انا داري سورة الحادي سورة ايش هذه جن والله فكرت انا شيطان. فجأت انا اللي فجأت منك. ليش؟ فجأت هني انت ايش تفعل من داخل هذه؟ ايش حق ايش هذه؟ جالس انا حق الجن هذا حق الجن يعني انت طبع جن. ماشي أعوذ بالله من الشيطان. ها؟ أعوذ بالله منك ماشي جن. متأكد؟ وش جن انت؟ ما جيت تفعل انا. جاك يشتي نفتنها انا وجات عشان نخزنها انا. انت خزنها انا بالله ربحوا. ما شاء الله. انت ايش تفعل لحالك انا؟ انا يا بيتي انا. ها انت بيتك هذا؟ اي هذا بيتك؟ امانه ادخل شوف. ما تدخل شوف. اخرج لك الجهه اللي فجعوا. ما تفعل انا. يلا شكرا يا اخي انا خان والله انا ما انا داري ايش في داخل هذه. انا فخرت جن. الحمد لله اسمي طلع. هم شياطين الانس. شياطين الانس. انت ايش تفعل مع الاسم مع الشيطانين طيب؟ انا سايرين اخوي. اخوان؟ يعني نفس الشيء. نفس الشيء يعني. ايش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعيد نجابر يا اخي بعيد هذه لو سمحت. لا ما بكتب. ها؟ يا اخي انت فجعوا ناس هنا الله المستعان. الله يسامحك لا فجعتني انا. ما فجعتني ايش تفعل لحالك هنا؟ هذا بيتك ولا ايش؟ بيتك. طيب ما فيش ولا حاجه ولا ما فيش بقره ما فيش غنم معك؟ ما فيش بقره. ها؟ ما جيت لها انا تروح بقره. الله يسامحك والله فجعتني والله. الله يسامحك. عادي ما في حاجه مسامحه. ما ايش تفعل طيب ما فيش جيران ما فيش معك جيران هذه ارتياقكم هذه؟ ما في جيران. ها ما فيش جيران لحالك ساكن هنا لحالك؟ ها؟ ايوه. الحمد لله أهم شيء ثلاثة اسم. الحمد لله. ها؟ الحين نبي نخرج من هنا. سيروا من هنا. من طريق نمشي بس نمشي السعودية. من فين نمشي؟ عارف السعودية من هنا. طريق مغلق صح؟ مغلق. ها؟ عارو ما نسي يصير برد لك. روح أصلا. روح البيت. الطريق وبمنا سيارة لازم سيارة. ما في سيارة. والله على الخط. الحمار بس قالوا. بقى الحمار رانا. شلو؟ يلا شكرا حبيبي الله يفتح عليك.
بس عمشي الحمد لله طلعت عس مش جن. اللهم لك الحمد. اسمي محمد. حياك الله. يقولوني محمد. اسمي قاسم. 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 حياك الله يا اخي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا